maal sii godha atoo qilleensarra jirtu amma koo kana jetteeme yehoona gaappi anamma lafa ga'een taa'ee war viidiyoo waraabaa jira anamma naanan jira amma biyya kana keessatti tokko biyya kooti lama mana koo keessan jira sadii jireenya koo keessan jira waan ta'eefi wanta biraallee onatti irrate baqa abdiin qaba ati garuu gola namaarra teesse iddola sekondii kana tositti kolfaa jiran sekondii sanatti si balleessan utoo jirtu gaafa galtu qilleensarra deemtaa waan gommaan deemuu miti waan qilleensarra deemuun humna gargaarsa waaqayyoo isa guddaatiin maleedha gaafa kaatu gaafa jirtu beektu yoo du'anilleen iddootti namni nama awwaallatu miti kanatti jirtu ganaareen fikii takka firiijii galee takka sirgamee takka asittuu tuffatamee acha'amee akka hiqaatti sirgamee akkanatti awwaalamu iddoo akkasii teessee maaf harki kee du'a keen barbaada bulguu keen barbaada jireenya keen barbaadu argaa keen barbaadu maayetta akkati ana hawwitu waaqayyo si yoo hawwe maal goota badi jireenya waanuma kanaan barbaadu jedhee otoo ati barraree ka'e jettu achi yoo gassi galaafate maal goota otoo ati qaba guuttadhe too gassi hambise maal goota otoo ati jiru jettu barruu jara sanaa isuma siilaatan kanaan si keessaa nyaatan maal goota maa hawwita kan nama badiinsa nama badiinsa isaa bifa isaa fokkisinnati isaa bareedina isaa bakka gaarii haasa'u gadhee haasa'u isaa faana jaaladhu fakkeenya Kiristoos ta'e jaaladhu naan jedhe gola isaa jirutti waaqayyoon daandii nagaa akkasiin galchuun barbaada maaliif seetanii qilleensarra deemtanii galtu ganaa biyya namaati bakka akkaataatti harka namaarra jirtu gola namaarra jirtu barruu namaarra jirtu unata namaa unachaa jirtu waan namaa kutachaa jirtu gaafa ka'inan galeettan sana abdiin Kiristoos harkan jira malee qilleensarra waan gommaa lafarraan deemurraanii miti kanatti deemaa dhuftu isuma gommaarratu kunoo dhageessa dheengadda nama 13tu dhume maatiin 4-5 illee maatis achi keessa jiraachuu danda'a kanaafi otoo kuni jiru nama badiinsa nawwiin jechuudha bakka nawwiin maal sii godha atoo qilleensarra jirtu amma koo kana jetteeme yehoona gaappi anamma lafa ga'een taa'ee war viidiyoo waraabaa jira anamma naanan jira amma biyya kana keessatti tokko biyya kooti lama mana koo keessan jira sadii jireenya koo keessan jira waan ta'eefi wanta biraallee onatti irrate baqa abdiin qaba ati garuu gola namaarra teesse iddola sekondii kana tositti kolfaa jiran sekondii sanatti si balleessan utoo jirtu gaafa galtu qilleensarra deemtaa waan gommaan deemuu miti waan qilleensarra deemuun humna gargaarsa waaqayyoo isa guddaatiin maleedha gaafa kaatu gaafa jirtu beektu yoo du'anilleen iddootti namni nama awwaallatu miti kanatti jirtu ganaareen fikii takka firiijii galee takka sirgamee takka asittuu tuffatamee acha'amee akka hiqaatti sirgamee akkanatti awwaalamu iddoo akkasii teessee maaf harki kee du'a keen barbaada bulguu keen barbaada jireenya keen barbaadu argaa keen barbaadu maayetta akkati ana hawwitu waaqayyo si yoo hawwe maal goota badi jireenya waanuma kanaan ashama ordoftoota fi jaalatamtoota koo akkan jirtu hundi keessan warri na jaalatan warri na jibbitanii somaa gochuu hin dandeessu dirqama keessan na laaltu dirqama keessan jechuudha warri na jaalatan immoo baga nagaa taatanii nagaa keessanii nawwa fayyaa keessanii nawwa sana namoonni biyyaan baajirta waaqayyoon nagaa keessanii isiniif haa baay'isu kallattii arfaniin isiniin jechuun barbaada har'a waan laman qabadhee dhufe innis maalinni kan jettani yoo ta'e namoonni torba lama asiruma koomantii akkana na barreessan baay'eetu jira koomantii ani isin jaaladha sila mucaa jibbiteefini malee mucaa fayyisaa jechuudha kan jedhutu jira egaa nama naa jaalatu fixii jaaladhu gimmaashan jaalatini haa ta'u yaada keessan faalleessuu koomiti gaariidha garuu fixii jaaladhu baqa aballeessuu sin balleessini maaliif Kiristoos nuyi cubbuma keenya faana nu jaalate malee iddoo gaarii kan tafa keenya jibbee iddoo tokko hin jaalanne jechuudha. Waa'ee mucaa fayyisaa immoo akkuma jirutti jira lolli surma baay'eetu uumame ani beekan viidiyoo baasuu dhiisee yeroo mucaa gaggeessurraan ka'eetu jechuudha. Ani kan hin jibbe namummaa mucaa miti as taa'uuf hin jibbe jechuudha. Har'allee nan jibbaa borus nan jibba jechuudha. Kana warri na jibbu surma sirriitti qixxilli godhe akka gubatuun godha. Har'allee borullee as taa'uuf nan jibba garuu namummaa mucaa jibbee miti yani jechuudha. Maaliif mucaan sun isaanis namni biraas joomsa galitti dhalan
garuu carraa gargari waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Kanaafi warreen nama jaalattanii har'a nama jaalattanii boru nama hin jibbina amala akkasii keessaa baasa. Namoota tokkotu immoo egaa haasaadha maal jenna reenaasudha nama dasnee haasaa jira. Namoonni tokko naa barreessa bulgooti nama jaalatu bulguudha nama jaalatu bulgu ati nama waan jaalatu fakkaate. Maalum namicha biyya nagaa jedhu warri miskiinonni keessi qulqulluunaa kakachiisu barbaade. Mee maal kobbeetta biyya nagaa. Nama shaangulliitti akka shaangulliititti yookiin immoo viidiyoon waraabee garsiisu malee anuma maal beekta. Waan tokko kootu bobo maalum beektame. Akkatti noolu beektamoo nama wajjin noolu beektamoo hiriyaa koo beektamoo fira koo beektamoo ollaan wajjin jiraadhu beektamoo warran dhaquu beektamoo warran natti dhufu beektamoo bulbuu namni jedhaniin bar nama cufatee bicha nyaachaa oolu nama cufatee jiraachaa jiru qabe. Ani bar biizidha annaate biizidhaani waanan godhu akkan godhu waanan godhu viidiyoo waraabee garsiisuuf waan biizidha. Kana jechuun biizidha jechuudha. Namni taa'ee zimmadhu waan godhu bicha konfaraa video waraabaa oolu. Kanaafi maalum kobbeetta biyya nagaa. Adamma nanaareetee tokkis jettanii bichaa na barreessanii dasna asirmaa oromti na jaalattanu dhugaan siin jedhe. Dasna jedha yehoona dasnama jedha. Fakkeenya maalinni yeroo baay'ee nama ibsaanii fakkeenyaan isiniidhaadha. Namni irratti haasoftu tokko nama akkamitti meenatti? Mee akkanatti nama irratti haasaa oolta akkanatti nama tokko duda fuuldura kee nama jiru irratti haasoftaa bara. Silazii fuuldura kee waan hin jiruuf si dursee tarkaanfii waan ta'e waan hin jiruuf si dursee yookiin sirrillee bareeduu danda'a jireenya nagummaan fayyummaan eebban ta'uu danda'a bifaan ta'uu danda'a si dursee waan hin jiruuf mattaarfa jechuudha bara. Si fuuldura jira kana laalaa jira fuuldura keetti. So ani waan tokko natti hin dhaga'amu dhugaa Waaqaa jechuudha. Natti hin dhaga'amu yeroo kanaaf jechuudha. Namni nama irratti haasa'u tokko yookiin nama itti haaru tokko maaliini namni itti haaraa jiran sun fuuldura nama sanaa jira waan ta'eef kanaaf haaraa akkasitti dhiisuufidha malee wanti biraa wanti namatti dhaga'amu hin jiru. Wanti natti dhaga'amu hin jiru jechuudha. Otoo na beektee naa barreessite minaamin dasnaadha. Nam beektu waan ta'eef jechuudha. So wanta tokkoon isinii kadhadha namoota arrabni jarjaruu fi namoota badiinsa namaa barbaadanii waa tokko jechuun barbaada. Innis maali inni seetanii Waaqayyoon daandii nagaa akkasiin galchuun barbaada. Maaliif seetanii qilleensa irra deemtanii galtu ganaa biyya namaati. Bakka akkaataatti harka namaarra jirtu, gola namaarra jirtu, barruu namaarra jirtu, unata namaa unachaa jirtu, waan namaa kutachaa jirtu. Gaafa ka'inan galettan sana abdiin Kiristoos harkan jira malee qilleensa irraa waan gommaa lafarraan deemuu irraanii miti kanatti deemaa dhuftu. Isuma gommaa irraatu kunoo dhageessa. Dheengadda nama 13tu dhume maatiin 4-5 illee maatis achi keessa jiraachuu danda'a. Kanaafi otoo kuni jiru nama badiinsa nawwiin jechuudha. Bakka nawwiin maal sii godha? Otoo qilleensa irra jirtu amma koo kana jetteeme yehoona gaappi anamma lafa ga'een taa'ee war viidiyoo waraabaa jira. Anamma naanan jira amma biyya kana keessatti. Tokko biyya kooti. Lama mana koo keessan jira. 3 jireenya koo keessan jira waan ta'eefi wanta biraallee onatti irrate bakka abdiin qaba. Ati garuu gola namaarra teesse iddoo laa sekondii kana tositti kolfaa jiraatu sekondii sanatti si balleessan otoo jirtu gaafa galtu qilleensa irra deemta. Waan gommaan deemuu miti. Waan qilleensa irra deemuun humna gargaarsa Waaqayyoo isa guddaatiin maleedha. Gaafa kaatu gaafa jirtu beektu yoo du'anilleen iddootti namni nama awwaallatu miti kanatti jirtu. Ganaa reenfi kee takka firiijii galee takka sirgamee takka asittuu tuffatamee acha'amee akka hiqaatti sirgamee akkanatti awwaalamu iddoo akkasii teessee maaf harki kee du'a keen barbaada, bulguu keen barbaada, jireenya keen barbaadu, argaa keen barbaadu maalitta? Akka ati ana hawwitu Waaqayyo si yoo hawwe maal goota?
badi jireenya waanuma kanaan barbaadu jedhee otoo ati barraree ka'e jettu achi yoo gassi galaafate maal goota? Otoo ati qaba guuttadhe too gassi hambise maal goota? Otoo ati jiru jettu barruu jara sanaa isuma siilaatan kanaan si keessaa nyaata maal goota? Maa hawwita kan nama badiinsa? Nama badiinsa isaa, bifa isaa, fokkisinnati isaa, bareedina isaa bakka gaarii haasa'uu gadhee haasa'uu isaa faana jaaladhu. Fakkeenya Kiristoos ta'e. Jaaladhu naan jedhe gola isaa jirutti. Si galamite karaa biraatiin hin naannessinee jechuudha. Kanaafi shamarran biyya hambaa jiran kan baay'ee yaadadhu dhugaa Waaqayyoo waa'ee achi jiraachuu bichaa yaadu. Waa'ee galanii jireenya isaanii Itoophiyaatti eessatti bu'u, gonnii kan taa'u, akkamitti jiraatu, akkamitti obsaan iddoo godhatu, sammuu isaanii to'atanii. Sin baay'ee mee waan isinitti hir'atu jira. Nama irratti kan haasoftan miti keessanuuf hin dhibar. Keessanuuf sirreessine bar. Sini galee maaliif isiniin jedha seetanii isin bar. Gana gaa'ela dhaabuu ilmoo godhachuu nama faana waliin jiraachuu minaamen qabaachuu dhaabbachuu hundee godhachuu dhiisii xiriyaa baafachuuf ati biyya geesse gana makaraa kee meeqa nyaatta. Isaan ani waan ulfaatu hunda dandeessu narra yoon dahee akkam uffata daa'ima kosinitti agarsiisera miti. Nama nyaata mana kana fidu dhugaan isiniin jedha waraabuu viidiyoo natti hin tolu saatii sanatti. Yeroo tokkotti saraatanyaa abbaa minaaman. Dhugaa Waaqayyo beektuun birriin morma Saamu'eel kootii bite birrii namni natti hidhatu. Kana jechuun namni akkasumaan sitti hin goru kana bari. Giddina rileeshinii hundi otoo waan baay'ee sin jedhamu otoo ishiin uffannaaf gadi hin jettu ishiitu ishiin utaalti sin jedhamu otoo maal jedhamu amala isaanii faana walii galuuf ollaa faana hiriyaa faana saba faana maatii faana giddii keetiin walii galte barqa. Walii galteet nama taatee dhaxxee jiraata. Isa kana danda'uufuu baroota sitti fudhata. Si galee ani kana keessa darbee mee nama har'a yoo ndahee yoo eebbi jiraata yoo maal jiraata guyyaa dhaloota mucaakuu argitan guyyaa ndee argitan uffata dhufe argitaniirtu baroota nani namatti hin dhaqin namni natti hin dhufu. Na sossobuuf dhufa sanaa biyya hambaa nama deemee dhufeetti yoo ati dhattee haadhattiitti seentee gootee fi kennitee iftee jetteetti seentee hiriyummaa yookiin firummaa yookiin haaromsite malee sittin siqani bara. Akkasitti gaddiidhaan seentee gimmaashnotuu naannoo amma gimmaashnotuu natti gugurdatu amma gimmaashnotuu midhaan keenya nyaattu haadha ishiin isa kanan qammaftaaree ta'u jedhanu. Ati meen qammasuu ga'ee hojjettan jettee beektu. Bakka dhiqattee sirees taatee yoo jettee bakka ati waan ta'e. Kanaafi maaltuma ati kana keessa saayikooloojii fagoo xiinxala fagoo keessa si galchaati ati namni jireenya kana si eeggata. Hiriyaa baafachuuf hiriyaa tokkoof lama dhugaa baafachuuf ati namni hambaadhaa dhufte ganama karaa keenyaatti. Tooshii biyyaa taatee nama 16 qabdi. Bakka torbanitti uummachuu dandeessi. Walqixaas bakka. Gana gaa'ila uummachuuf makaraa nati nyaattu. Nama faana walitti bu'uuf makaraa nati nyaattu. Social life uumuuf makaraa nati nyaattu. Buna nama faana jammaruuf torbee sadan tokko ji'a sadan tokko si ciraatanii tumsedhanuu giddiidhuma tumsi bocoqanuu ati fuuldura deemte tumsi bocoqanuu sitti siqanii wajjin akkasitti gimmaasha isaa oobsite jettee gadi akkasittiin barta Itoophiyaa keessatti malee seentee budduq gootee budduq hin jiru siin ta'uyyuu siin guutuyyuu. Kanaafi I think kanati yoona bulguunaan jechuu dandeessi nama jaalattu naan jechuu dandeessu nama sitti nagarsiisu buna naan dhugu nama sitti nagarsiisu namni naa dhufe nama sitti nagarsiisu yeroo qabume biizidha kanatti ni meeyan kaameeraa nama fuuldura kaa'e viidiyoo waraabuun danda'u. Ayidallam isaa viidiyoo waraaba'ee waan hin ka'eeyyuu akkaataa itti xumuru tokkommoo jettee maal goote sumana jibbisiisa akkaataatti viidiyoo diitti godhanuun beektu. Saatii kana ammoo akkaataatti diit godhanii minamina nama barbaachisaa sarchi gootee seenteet appilikeeshinii buuftee walitti hiita yeroo dhabina kan koo biisiidha haadha daa'imaati. Waan eebbifamu waggaa lama keessatti daa'ima lama godhadhe barruuttan baachaa jira ganaa fidaa hin jiru bara. Laman guunne saamii waggaaf ji'a 11 amma kunoo ganaa guyyaa 21 wayitaaf
waggaa lama fixuudha. Inni kan ji'a sagal seene kun kan si garramu keessa waggaa lama keessatti baadheen jira asirratti akkamitti ni diit godhee taa'ee sun asii babbareecha. Daa'ima ishii guddattee boru faranjii fakkaattuun yeroo koo dabarsaani nyaata ishii yeroo akkata dafteetti naa guddattee naa jiraattu. Idiit gochuun moo na barsiisa? Bilbila qabaan bar. Laaptooppii lamaan qaba dhugaa waaqa bilbila kunoo qaba kunatti waraaban jira kunoo qaba kaameeraa lamaan qaba dhugaa waaqa kaameeraa lamaan qaba. Laaptooppii xinnaaf guddaa lamaan qaba fayyisaan qaba kana qaba. Ediitii teknooloojii boodanaati alfaatu tiktookii keessa jira sarchi gootee baastaa yuutuubiidha minaaman ediitiin maal lamanii viidiyoo kukkuttee walitti gootee laayitii irra buustee minaaman kana kanaan nama tuquu deemta koosin barsiisa ani kallattuun waraabin kallattuun poosti godha yeroon qabu kaa ganaa ediit godhee ganaa achi godhee ganaa irratti dhiqee minaaman lamin laandi shii sau minaaman biyyee መቶ ሺህ 50 ሺህ የሚታይ ቢሆን ሰዓቴን ጨረሽ ምናምን አርጌ ኤዲት አደርጋለሁ ከናፊ አከንዳንቆ ወተዋን አርጊቴ ፉናንቴ ለፈራ ፉናንቱቲ ፉናኒና ዝሬኛ ከሰም ቦሩስማቱ ሲን ተከታተለ ዱጋኒ ሲኒንጀ አናማ ዋንቲ ነትራቴ ብየ ለፈራት ተኮሌን ጅሮ ዱጋን ሲኒንጀ ጃለቱስ ጅብቱስ ዋጥ ሲገላ ዋንቲ ነትራቴ ዱጋን ሲንጀ እየቹዳ Garuu ati duukuu kana ga'uuf garuu ganaa baay'isiif. Lafa sabittee achi qabdu yaadin inni innas mul'isu anafaanas walitti miidiyaatti sin baasu. Galtee miidiyaa fayyadamuufu santi sauta dabbi qoyyee nuu rakkuna.